تركي خندلقو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين سنجاني السر؟ لا لم فكوا يا مديون أنجاني. هاي. نما نكانجالا دوجرا. أيه. نما كان أكنا جي يجون جالا نساك بوفي ميرا نساك بو كنا جي بسجون دندو. هاي. نانا ومخناهم بيني وسنايم تاني جيتن ندفع من جالدا نما جالتهم بيتو إيه سكنتا جالدا وانتا تفسير نزمي إيه سكنتا وده جاللات أدي نما جاللان الرقابمته نملس سيوبة دي دفعني جرا jechuun keessa kiyyama wanniin miirri jaalalaa tokko natti ni dhaga'ama. Naman argamu. Naman bakka jechuun waan hin jaaladhe takka jaaladheetuma jira garuu nama kanaa jeesii mun danda'u hin beeku garuu maali dhibdee moonni tun maal jennaan. Gaafii bareedduu dhaleessite obboleessa kiyya. Saayiboota dubartiidhaan ni qabdaa? Saayibotiin noormaalii yaa akkana siistarlii biraazarliitti waliin jiraannu hedduu jira. Ati saayibootuma dhiiraa keessaa tokko maal? Walumaan jiraan ga lubbuun jiru takka. Duuba jaalalti amma ati jaalalti akkasi qabdu feeta? Jechuun jaalalti na qabdee jirti. Waan hin jaaladhu sanii wallaale. Dubbiin tante kafitanyaadha. Nama jaalattu. Namni dubartiin qalbitti dassi jette. Tasilaa gisee hojii haasoo itti ufaan dassi jettu ni jirti das akkanuma dasii fi jaalalti wal addaa beeta. Dhugaadha jechuun keessa kiyyammaan akka nama jechuun amma namni waa jaalate ni jira amma takka intala baluu tajaamtu takka akkana jaalatee maal jee namni miira jaalalaa tokko keessa seenee akkasitti akkasatti ta'uun takka nama jirti. Sanuma kanuma hariiroo cimsi. Garuu nama tokko keessa kiyya akkanumatti meejikaalee ni jiraami wanni godhee bifa isaatis bococheetumu maal jee wanni godhee bifuma akkanaa kanaan bakka jaalala akkanaa takka keessa hin jira jaalala miira keessa nama galchitu takka ni jiraami. Nama sun eenyu naan jettan sitti dhagaamna nama kara jaalalaa seenuu deemna. Namni gisee miirri jaalalaatti dhagaame kara jaalalaa seenuuf deema. Kanaafuu ati qaaxiraan heddummeessin. Hirriba sirrafi. Hirriba gahaa rafi. Namoota cinqii haasaanirraa fagaadhu. Namoota yeroo hedduu gammachuu waan jaalalaa waan obbolummaa haasawan wajjin hariiroo uumu. Namoota cinqii rakkoo fi hiraarsitti haasaanirraa fagaadhu. Egaa miirri jaalalaa sitti dhagaame amma kara jaalalaa ni dhuftaa obboleessa kiyya hedduu galatoomee sagantaa tanarratti hirmaachuu keetiif galata guddaa qabda. Jaalalli akkasii qabdullee yeroo itti aantu jaalalli si qabdee akka dhuftu abdiin godha galatoomee. Welcome. Wait some minute. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيادا غاري duraan dursee ani maqaan kiyya Bishaaneen Jaama. ما شاء الله. Mucaa wayii tokko Ameerikaa jira sagantaa jaalalaati waan ta'eef nageenya keenya yeroo biraa walitti deebinaani. Sanbooda mucaa jaaladhee giseen itti himu haya naan jeenninis achi booda bakka bakkuma jirtutti inni kaasi goradhaa jee lakkii Ameerikuma bira na fidii jennaan ati Ameerikaa jaalatte malee waan hin jaalannee jee na dhiise akkanaa kana furmaanni maali? Obboleettii tiyya kabajamtuu fi jaalatamtu mucaa kana jaalala qabdu ibsitee fi jaalalatan teesse irraa fudhatee jira.
akka carraa tahee jireenyaan bakka adda addaa jirtanii? Inni Ameerikaa jiraata, ani Suudi Arabiyaan jira. Okay, isa ni jaalattaa? Duraan numaan jaaladha. Eeguma inni ati waan hin jaalanne Ameerikaa jaalatte malee ifuma bira na fidiin jee ni beektee asitti inni kaasii warradhena. Sambooda irraati nan jaalanne. Wanni ati barbaaddu jaalattee jeeti. amma bakka tanatti rakkoon jirtu rakkoo wal hubachuu dhabuuti malee islamaan kana jidduu amma innilleen ilma dhiiraati wanni ilmi dhiiraa ni kaan si goradha siin jennaan si jaalata amma namni jaalala dide isaa miti si jechuu buleetii tiyya bishaane dhiirti takka dhiirti si jaalalti dhiiraa ni kaadhaan ibsamti ilmi dhiiraa tokko ni kaan si goradha jennaan siin boona si jaalata dhiirti nama hin jaalanne nama si goradha yeroon irifti amata keessaa baatu malamaan iriftii qaba yeroo iriftii qofaan si bira dhufa jaar. Boqonnaa isaa kana dhufeetuma deemuu fadha. Malee Ameerikaa na baasuun fedhoka. Ati ammatti wanni ati haalaan barbaaddu wajjin jiraachuudha akka inni si bira jiraatu. Na bira biyya tana na bira jiraachuun illee hin fedhu biyyuma sana geessuun fedha. Dhugaasaati. Jaalalti kana hin turtu. Jaalalti turtu buleetti asumaanuu sagantaa uudee jaalalaa kanarratti wanni siidhaamu. Jaalalti umrii qabdu jaalalti turtu jaalala dhugaati. Jaalala dhugaa jechuun namni tokko hallayyaa keessallee yoo hojii jiraate wajjin jiraachuu danda'u obsuu fi waa hundarra isa caalchisuudha. Biyyaa fi qabeenya haala inni keessa jiru ilma dhiiraa madaaluun akka ilmi dhiiraa kun shakkiidhaan namni kun boodana gana jee yaadu gochuu danda'a. Kanaafuu jaalalatan ta'e nama kana wanni ati haalaan irratti xiyyeeffachuu qabdu isa kana jaalala qabsiistee jaalalaan wajji jiraachuu danda'uudha. Ilmi dhiiraa yoo nama jaalate booda fadhe nama wajji jiraata. Kanaafuu ilaalcha yaada keetii wajjin jireenya kan keetii bareechiif akkaataa wajjin jiraattan haala mijeeffadhu akkaataa inni illee boqonnaa isaa yeroo dheertus waliin turu godhuu dandahi jaalala qabsiisi. Kanaafuu rakkoo siitu qaba asumaanuu dhiifama gaafadhuun maqaan isaa hin maqaa isaan beeku maqaan isaa na jalaa badiyaa inni tokkicha galamsooti. Obboleessa kiyya obboleettii tiyyeenya obboleessa eeywa akkam jirta? Fayyaa alhamdulillah balloo rabbiiti eessa jiraatta? Biyya Arabaa. Jechuun biyya san biyya jiraattu. Suudiin jira. Okay. Maqaa keenyu siin yeroo maqaan kiyya Jaalataa Maammat. Ayyee obboleessa kiyya jaalataa. Mee sagantaa uudee jaalalaa kanarratti hirmaachuu keetiif jalqaba maaltu si dhagaa? Sadarkaa uudee jaalalaa irratti dhiyaachuu kiyyaaf gama tokkoon gammachuu takkaan dhagaame gama tokkoon matuma galee jaalala tanaa'uu goolobee dhiisuu barbaade jaalala tana yeroo meeqa mokkoreetiin milkii naa dhabdee sarmaafuu keessaa bu'uuf furmaanni ishii maali itti seenuuf akkasii haala itti seenuu irratti akkasii keessaa bu'uuf furmaanni akkamii jira. Yaani. Ati amma jaalalti ilma namaatiif kannaadha. Kannaa rabbiiti namni waa hedduu jaalata. Jaalala keessatti namni tokko filannoo jaalalaa jalqaba irratti filachuu qaba eenyu akka jaalatuu qabu nama jaalalaaf qopheeffatte nama si wajjin jireenya kana deemuu danda'u jaalala keessa osoo seenne dura bitaa mirga ofirraa ilaaluun hedduu murteessaadha. Nama hedduu jaalala keessatti beekuun nama dhibu jireenya keessatti namatti ulfaata namni gizee nama kana jireenya godhattee bultii keessatti namoonni garii rakkootu jira. Jalqaba irratti hin ulfaatu eega jalqabdee silaa walakkeeffattee ati bilcheeffatuu irra geessee si harkaa nyaadhamti. Waan akkanaa kanaa deddeebi'uu guddate yaani. Marsaa takkara lama. Obboleessa kiyya ati amma jaalala keessa jirtamoo nama jaalattee sididee jiramoo akkami?
amma rarreetiin jidduu tana jira taraa lamarsaa sadaffaarratti rarreetiin jidduu tana jira dhiiseetis hin dhiifne jiraadheetis hin jiraanne rarreetiin jidduu tanarra jira dhiifama wajjii si faalleessellee. Na faalleessuu miti. Yaa woomanna yeroo sitti himmas. Nama jaalala wajjin turtanii jira nama jaalala ibsiteef saniif. Hojii turree jira. Yeroo wajjin turtatti namni kun amala akkam qaba? Yaadii ni jiraami yeroo hojiin ni jiraannu jireenya kana keessatti amalli bareeduma tureeti garuu dhumarratti nyaabas waan takka waan tun bara amma mana tokko hoggaa jaartu mana kana goolabuuf marsaa amma goojjoo tokko hoggaa jaartu tuuttoo hiitaa bara san irratti gizee hunda waama san jaalala keessatti furmaata amma jaalala keessatti yeroo hedduu namoonni furmaata irratti xiyyeeffachuu qaban amma namoonni gadi jaalala keessa seenaniiti rakkoo jaalalaa sana haasawan sanii miti furmaanni waan jaalala sana ittiin sirreessanii jaalala sana keessatti wajjin tarkaanfachuu danda'an bocuudhaatu hedduu barbaachisaadha. Kanaafuu obboleessa kiyya jaalala nama jaalatte sanis jidduu akka waan rakkoon jirutti sirraa hubadhe jaalalaan waliin deemtan namni tokko eega jaalalaan wajji deemtan sin jibbine namni kun si jaalate walii galuu dhabuudha ni fudhatta. Khalas gooloba dadhabnee galas mataa hidhu dadhabne. Resaqi sagantaa irra jiru hubattee obboleettiiti. Nagaa keetii. Jiru hubattee. Sin dhageenya garuu maal si rakkisuun seenee an garuu ishee akkaatiin koo haaraadhaa hojiidhaaf barbaade. Obboleeyyan kiyya nu adama. Assalamu alaikum zamana. Wa alaikum salam takitti Oromoo akkami nagaa. Akkam nagaa jirtu bileessa koo. Fayyaa alhamdulillah balloo rabbi. Eessarraay lakkoofsaas jalatti hin barreessina obboleeyyan. Ani Eenyu siin jaan? argee as ijoollee baddeessati. Okay. Akkamitti jirta? Jira alhamdulillah eessa jiraata? Suudiin jira. Viidiyoon hubanuu ni dandeessa? Obboleettii kiyya kabajamtu. Bana rakkoon qabu. Ayyo. Okay. Wajji wayii kasi jiru. Wajji wayii. Ayyaa akkami nagaa qabdaa? Nagaa fayyaa akkamitti jirta? Jirra alhamdulillah. Mee sagantaa uuda jaalalaa kanarratti baga hirmattee obboleettii kiyya qaalii eenyu namni ati jaalatte jaalala keetii hubachuu didi? Irra deebi'ame. Sagantaan sii galee jira? Sagantaan irra jira? Maayitti zamaanoo naaf galchu naaf hin galle. Maal jettee? Sagantaa niitoorkii kiyya obboleeyyan sii galee? Sii galee sagantaan nuti irra jiru? Ayyee. Naaf hin galle amma Sii galee sagantaan irra jiru? Sagantaan irra jiru sagantaa uuda jaalalaati. Ayyee. Niitoorkii keetii jechaa jiran qoy niitoorkii